inni abdachiifame sun Kiristoos ni dhufa. Guyyaa inni dhufus kiristaanotaaf warra isatti amaneef gammachuu guddaadha. Bara dhumaatti akkastu ta'a. Wantoonni nuti har'a miidhagoodha jennu hundumti isaanii gamoowwan ni jigu. Konkolaatotni miidhagoonis ni balleeffamu. Lafa kanarraa wanti gaariidha jedhamee mul'atu hundumti isaayyuu ni balleeffama. Wanti nuti har'a argachuuf hawwinu hundisaas guyyaa dhumaa sanatti ni bada. Garuu ati Yesuus akka deebi'ee dhufu ni beektaa? Sanyiin ati har'a facaasaa jirtu guyyaa tokko ni biqila. Hawwiin biyya lafaa garuu ni darba. Inni abdachiifame immoo ni dhufa. Warri du'an hundumti isaanii ni kaafamu. Awwaalonnis ni banamu. Firri kee, lammiin kee kan du'e hundumtu guyyaa dhumaa sanatti awwaala keessaa ni baafama. Deebi'ees fuula Waaqayyoo dhaabbatee hojii hojjetaa tureef firdii isaa ni fudhata. Firdii warri du'anitti ka'anii firdii fudhatan kun firdii dhumaati. Warri du'an kunoo ka'aniiru. Qaama isaanii yeroo biyya lafaarra jiraachaa turanittis deebi'aniiru. Inni qal'aan qal'atee, inni furdaan furdatee, inni gurraachi gurraacha'ee, inni magaalli magaala'ee qaama isaa yeroo lafarra tureetti ni deebi'a. Firdiifis fuula Waaqayyootti ni dhiyaata. Hundumtuu dhaabbatanii fuula Waaqayyootti firdicha eeggachaa jiru. Shee maatee daar qorabeen maan rabbil aalamiin. Firdiif dhiyaateera. Galmeensaas akkatti dubbifama. Galmeen tokko tokko keenya kan nuti hojjenne kunoo akka kanaatitti guyyaa dhumaatti ni dubbifama. Ayyaa guyyaa dhumaa. Jallootaaf guyyaan sun guyyaa isaanitti badanidha. Jallootaaf guyyaan sun guyyaa iyyuu fi guyyaa maraachuuti. Jallootaaf guyyaan sun guyyaa gubachuu fi guyyaa boba'uuti. Jallootaaf guyyaan sun guyyaa isaanitti ilkaan qaranidha. Warri Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatan, warri Kiristoosiif jiraatanii jireenya isaanii biyya lafaarraa qannoo otoo hin taane rakkinatti dabarsan akkam haa gammadani. Isaaniif guyyichi guyyaa gammachuu akkamiiti. Ilillee fi galatatu mana isaanitti guuta. Maal facaasaa jirta obboleessa ko, maal facaasaa jirta obboleettii ko. Galmeen kee guyyaa tokko banamuuf jira. Hojiin kee guyyaa tokko dubbifamuuf jira. Abidda keessatti otoo hin gubatiin, abiddicha isa boba'ee hin dhaamne sana keessa otoo hin seeniin, har'a kuusaa galmee keerra waan gaarii keewwadhu. Yeroon nuti biyya lafaarraa qabnu kuni ariifataadha. Galmeen isaa banameera. Yeroo biyya lafaarra turre ejjaa ture. Kunis galmeen ishee banameera. Yeroo biyya lafaarra turte isheenis ejjechumatti turte. Hojiin isaanii lamaan iyyuu gara abiddichaatti isaan darbateera. Kunis galmeen isaa gaafa banamu mattaa'a nyaachaa ture. Nama dhugaa namaa dabsaa ture. Guush keeten otopoor shee jahannamii. Kunis fuula Waaqayyootti firdiif dhiyaateera. Hojiin isaa yeroo biyya lafaarra ture rakkataa dhiitee darbe, dhugaa ture. Maallaqa akka barbaadetti karaa jallinaa walitti sassaabee ittiin gammadaa ture. Kunis fuula Waaqayyootti gaafa dhiyaatu wanta biyya lafaa waaqessaa ture, waaqa tolfamaa waaqessaa ture. Waaqa tolfamaa waaqessuun immoo gara abiddichaatti nama geessa. Galmeen jara kanaa gara abiddaatti isaan darbateera. Guyyaa sanatti qalbii jijjiirrachuun hin jiru. Guyyaa sanatti nan deebi'eedhanii deebi'uun hin jiru. Guyyaa sanatti nan balleesse jechuun hin jiru. Guyyaa sanatti maaloo na deebisi jedhanii harka kaasanii Kiristoosiin fudhachuun hin jiru.
gubachuu, iyyuu, wadwaachuu haga lubbuun sitti mi'aawutti abidda hin dhaamne keessa seente. Takka dachaa 7, takka dachaa 17, takka dachaa 700 sirratti boba'a. Raammotaan bineensotaan achi keessatti nyaatamta. Kunis fuula Waaqayyootti firdiif dhiyaateera. Galmeensaas ni baname. Waaw! Akkam namatti tola kunoo rakkattoota lafaa kaasaa ture. Wangeela Kiristoos lallabaa ture. Gara jireenyichaattis fudhatameera. Uffee! Akkamaa gammadanii warri hojii gaarii akkasiitti jiran. Kunis galmeen ishee banameera. Waaw! Wangeela dubbisaa turte. Wangeela babal'isaa turte. Gara jireenyichaattis fudhatamteetti. Jabaadhaa warri hojii gaariitti jirtan. Jabaadhaa warri karaa isa dhugaa sana qabattaniittan. Obboleettiin keenya kunis guyyaa tokko ta'u wangeelli dhugaa bahamuu argite. Fiigdee galtees kuftee qalbii jijjiirratteetti. Qalbii jijjiirrattee cubbuu ishee hundumaa Waaqayyo ishee fi dhiisee gara Kiristoositti deebiteetti. Gaafa firdiif dhiyaattu kunoo jireenyichaaf achii olee fudhatamte. Kunis nama wangeelaaf gatii kaffalaa ture. Galmeensaas gaafa inni fuula Waaqayyootti dhaabbatu galmeen isaa ni ilaalame. Jireenyicha keessaa qooda qabaate. Haaleluuyaa! Akkam namatti tola jireenyi mana abbaa keessan keessaa. Galmicha Tsiyoon sana keessa gammaduutu jira. Kolfuutu jira. Faarfachuutu jira. Daangaan kun kan kooti, daangaan kun kan keetiin hin jiru. Na arrabsisin arrabsaan hin jiru. Gosaan qomootii walirratti ka'uun hin jiru. Afaaniin gargar ba'uun hin jiru. Halkanis guyyaas hoolicha Waaqayyoo qulqulluu isa jiraataa jechuu qofatu jira. Abiddicha keessa garuu iyyaa fi wadwaannaa, maraachuu, hilkaan qaruutu jira. Egaa obboloota koo dhaamsa tokko isiniin qaba. Ammas yeroo qabdu galmee keessan irratti waan gaarii kuufadhaa. Guyyaa dhumaa sanatti qalbii jijjiirrachuun hin jiru. Har'uma Kiristoosin fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa fudhadhaa. Waan gochaa jirtanitti irratti waan gaarii godhaa. Qophii kana qopheesse kan isiniif dhiyeesse ani obboleessa keessan Waaqaan Bollokkuuti. Yoo jaallattan hiriyoota keessaniif sheer godhaa.